Wabe Media odeeffannoo Juulaay 6 barkum 2021 yookaan ammoo waxabajjii 21 barkum 2013 kan guyyaa kibxataa isaniin geenye. Odeeskeen kan har'aatti humnoonni TPLF gara lixa Tigraayitti lafa humnaan irraa saamam deebifachuuf socho'aa jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa immoo ofirraa ittisuuf qophiidhaa jedhe. Humnoonni finciltoota naannoo Tigraay milishoota naannoo Amaaraa waliin waraan haaraa eegaluuf qophaa'aa jiraachuu gabaasaalee mul'isan. Lol Tigraay fi naannoo Amaaraa jidduutti akka haarawaatti ka'uu deemu ilaalchisee waan qindeeffanne qabna yoon waliin turtan dhageettan. Odeeffannoon keenya biraa immoo Obbo Jawaar Mohammad faan guyyaa har'aa dhaddacha osoo hin dhiyaatin hafan. Obbo Jawaar Mohammad faaf namoonni afur murtee manneen murtii qaama raawwachiistuun kabajamaa akka hin jirre akkasumas hiriyoonni isaanii man sirreessatii gadhiifaman eessa akka jiran akka hin beekamne iyyata barreessanii erguu isaanii man murtiitti himanii jiru. Manni murtii immoo sababni isaanii quubsaa miti jechuun iyyannoo isaanii kuffisuu gabaafameera. Sababni Obbo Jawaar faa maaliidha kan jedhu bal'inaan isinitti himna. Odeeffannoon keenya biraa ammoo Itiyoophiyaan hidha haaromsaa marroo lammataaf bishaan guutuu eegaluu Masriin mormiti. Itiyoophiyaan hidha haaromsaa laga Abbayaa irratti ijaaraa jirtuuf marroo lammeessoof bishaan guutuu jalqabu isii Masriif ifatti beeksisti jechuun Reuters gabaase. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Obbo Fitsum Araggaa fuul Facebook isaarratti sababa rooba gannaa guddaa roobaa jiruun kan guutame jechuun barreeffame ibsa mootummaa Itiyoophiyaa faallessu barreesse. Kanarrattis waan qindeeffanne qabna. Odeeffannoowwan dhugaa fi qabatamaa argachuuf YouTube keenya subscribe, like, comment, share gochuun hordofaa isaniin jenna. Amma odeeffannoowwan keenya bal'inaan. Humnoonni TPLF gara lixaa socho'aa jiru naannoon Amaaraa ammoo ofirraa ittisuuf qophiidhaa jedhe. Humnoonni finciltoota naannoo Tigraay milishoota naannoo Amaaraa waliin waraan haaraa eegaluuf qophaa'aa jiraachuu gabaasaaleen mul'isan. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Obbo Agenyaw Tashaagar gama isaaniitiin haleellaa garee shororkeessitoota TPLF'n raawwatamu ofirraa ittisuuf naannoon Amaaraa qophiidhaa jedhe. Obbo Agenyaw dabaluunis haleellaa humnoonni TPLF'n dhaqqabuun malankamuu ofirraa qolachuuf dandeettii guutuu fi qophii qabnaa jedhe. Pirezidaantichi humna addaa fi milishaa isaanii qophii taasisuu EBC'n gabaaseera. Lol sadaasaa dabre humnoota Tigraay fi raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaa jidduutti eegal hordofuun gam kibbaa fi lixaan bakkeewwan naannoo Tigraay jal turan kan humnootii naannoo Amaaraa to'annoo jal galfatan jiru. Torbee dabre mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabuu labsuun naannoo Tigraay keessa waraan kan baase yoo ta'u TPLF Maqalee dabalatee magaalota hedduu to'atee jira. Konkolaataawwan loltoota TPLF fe'an hedduun gargam lixaan gara lafa humnoonni Amaaraa to'atanii jiranitti imalaa jiraachuu Tigraay irraa namoonni ijaan argineerra jedhan gaazexaa Guardianitti himaniiru. Humnootii naannoo Amaaraa loltoota mootummaa federaalaa kan torbaan darbe keessa addatti dhukaasa dhaabuu ofiin labsuun magaalaa guddittii naannoo Tigraay Maqalee fi magaalota biraa gadhiisee baheen deeggaramu. Mootummaan federaalaa sababoota dhukaasa dhaabuu itti labse keessaa inni duraa deeggarsi namummaa naannichatti namoota barbaadanii danqaa tokko malee akka dhaqqabu gochuu fi yeroon waqtii qonnaan bulaan itti hojii qonnaa raawwatu waan ta'eef akka ta'e ibsi. Kan malees badiinsi dabalataa akka hin dhaqqabneef naannichi keessaa bahuuf murteessuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed himee ture. Humnoonni TPLF garuu injifannoo lol irratti argatanii naannicha deebisanii qabachuu himuun injifannoo gonfatan gammachuun ibsatu jiru. Odeeffannoo galgal kan nu gaheen immoo ministeerri haja alaa Ameerikaa Antooni Blinken dhimma naannoo Tigraay irratti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waliin haasa'uu beeksise. Blinken haasawaa Abiy Ahmed waliin har'a bilbilaan godhe kan irratti waraanni Eertiraa naannoo Tigraay lakkisee kan hin bahin ta'uu ibsuun hatattamaan akka lakkisanii bahan akkasumas waliigalteen dhukaasa dhaabuu akka godhamu loltoonni naannoo Amaaraatis lafti Tigraay lakkisanii akka bahanis kan himeef ta'uu ibsame. Obbo Jawaar Mohammad faan guyyaa har'aa mana murtii osoo hin dhiyaatin hafan. Galmee himannaa Obbo Jawaar Mohammad ilaalchisee beellama waxabajjii 21 taa'ame irratti xalayaan mallattoo Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Adaanaa fi Dajanee Xaafaa qabate mana murtii ergameen ajajni mana murtii kabajamaa waan hin jirreef kan booda dhaddachiin dhiyaannu jechuun isaanii ni yaadatama. Beellam kibxata har'aa irratti Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa, Obbo Dajanee fi Amaan Qaalluun alatti himatamtoonni galmee himata Obbo Jawaar Mohammadiin waamamu keessatti argaman hundi dhiyaatu BBC'n gabaase. Jawaar Baqqalaa, Hamzaa fi Dajaneen immoo iyyata beellam darbe irratti dhiyeeffataniin dabalataan har'as iyyata biraa gara abukaatoo isaaniitiin dhaddachaaf kan dhiyeeffatan ta'us gabaafameera.
Abbaan alangaa abukaatsoon waa'ee himatamtoota fedhii isaaniitiin dhaddachirraa hafan dubbachuuf adeemsi seeraa akka hin hayyamneef himuun abukaatsoon waa'ee himatamtoota afraanii akka hin dubban manni murtichaa carraa akka hin kennineef gaafataniiru. Haa ta'u malee manni murtichaa abukaattoonni himatamtoota yaada isaanii akka dhiyeessan carraa kennee jira. Haaluma kanaan abukaatsoon himatamtoota obbo Jawaar Mohammad faa namoonni afur murteen manneen murtii qaama raawwachiistuun kabajamaa akka hin jirre akkasumas hiriyoonni isaanii man sirreessatii gadhiifaman eessa akka jiran kan hin beekamne iyyata barreessanii erguu isaanii man murtiitti himaniiru. Dabalataan isaanis man murtiitiin bilis yoo jedhaman carraan wal fakkaatan akka isaan mudatu yaaddoo qabaachuu isaanii himatamtoonni afraan gama abukaatoo isaaniitiin iyyataniiru. Obbo Jawaar Mohammad faan namoonni afur angaawana aba'oo obbo Abdii Raggaasaa man murtiitiin bilis erga jedhaman booda qaamolee biraatiin qabamanii eessa buuteen isaanii akka hin beekamne iyyatoota Waxabajjii 21 2013 dhiyeeffataniin himanii turan. Manni murtichaa dhaddacharra taa'een sababa himatamtoonni afraan dhaddacha hafuuf dhiyeessan quubsaa akka hin taane himeera. Manni sirreessa himatamtoota afraan akkuma himatamtoota kamiyyuu dhaddacha dhiyeessu isaanis haa dhiyeessu jechuun beellama itti aanu adoolessa 21 2013 akka dhiyaatan ajajeera. Itiyoophiyaan hidha haaromsaa marroo lammaffaatiif bishaan guutuu eegaluu Masriin mormiti. Itiyoophiyaan hidha haaromsa laga Abbaay irratti ijaaraa jirtuuf marroo lammeessoof bishaan guutuu jalqabu isii Masriif ifatti beeksisti jechuun Reuters gabaase. Ministeera jallisii Masr Muhammad Abdalhaatii gaaf wiixataa ministeera bishaan jallisii fi anniisa Itiyoophiyaa Dr. Injinar Silashi Baqqalaa irraa xalayaan hidhicha bishaan guutuu marroo lammeessoo jalqabu isaa himu isaan dhaqqabu ibsa baasaniin himan. Masriinis gam isiitiin murtee Itiyoophiyaan fudhatte kan tasuma hin fudhattu jechuun ijjannoo isii himu Reuters ministeera kan wabeeffachuun gabaaseera. Itiyoophiyaan kopha isii murteessitee hidhichi guutuu eegaluun seera idil addunyaa cabse kan jedhe ministeerichi tarkaanfii Itiyoophiyaa kan xalayaan man maree nageenya dhaabbata biyyoota gamtoomanii beeksisuu himeera. Gaafii Suudaaniif Masriin dhimmichi dhimma nageenya naannichaa jeequ ta'uu eeruun manni marichaa akka jidduu seenu gaafatan hordofee manni marichaa kamis dhufu dhimma hidhaa kan irratti kortaa jedhamee eegama. Itiyoophiyaan ifatti hidhichi marroo lammaffaatiif bishaan guutuu eegaluu hin himne ta'us akkaatum sagantaa qabameen guutiinsi bishaanii akka deemsifamu himaa turte. Itiyoophiyaan gam isiitiin dhimmichi dhimma nageenyaa waan hin taaneef man maree nageenya United Nationiif dhiyaachuu hin qabu. Waldhabdeen biyyoota sadaan jidduu jiru marii gamtaa Afrikaan dursuun furamuu qabaa ejjannoo jedhu qabdi. Itiyoophiyaan bardabre hidha haaromsa ijaaraa jirtuuf marsaa jalqabaan bishaan guutuu eeggaltus Masrii fi Suudaan irraa mormiin isii mudateera. Masrii fi Suudaan osoo waliigalteerra hin ga'in Itiyoophiyaan gonkuma bishaan guutuu hin qabdu ejjannoo jedhu qabaachaa turan. Biyyoonni lamaan kunniin hanga